ወዴት 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 ነገሩ የት እየሄዳችሁ ነው? ወዴት 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 ወዴት? ኧረ እባካችሁ ተው! ኧረ እባካችሁ ተው! ኧረ እባካችሁ ተው! አሁንስ አስጨነቃችሁኝ። አሁንስ አስጣላችሁኝ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አከም ጅርተኒ ፈያ ኬሰኒ ነጋ ኬሰኒ ጅርቱ ነጋ ቀብዱ ajandaan dhufte gaa ajandaan yoo dhuftu gaa ajandaan yoo dhuftetti gaa isaanis hin dadhabin nutis hin dadhabin akkuma ajandaan yoo dhuftu nutis qobjanna maal goonare ajandaan yeroo hundan badiin nuufaa dhufu ajandaa bareedaadha ajandaa dubbiitu hin ta'in ajandaa gammachuu barbaanna nuti malee ajandaa sana walwaluu du'uu miti. Ajandaa bareedu nama kofashiistu fataa zanaan nama gootu barbaanna malee isa akka lolumsaa isa akka diigichaa miti. ወንዶች የኢትዮጵያ ወንዶች እንዴት ነገሩ በዚህ ዘመኑ ምንሰማ ያስጠላል። እውነቴ ነው የምላችሁ ያስጠላል። ወዴት እየሄዳችሁ ነው? ለምንድን ነው ኑራችሁን ቤታችሁን ለምንድን ነው አታስከብሩ? ለምንድን ነው ምን የሆናችሁ ነው? akkam dubbiin garam dubbiin dhugaa rabbii maa mana keessanii kabajaan qabdan bultii keessanii maa kabajaan qabdan subhaanallah. Egaa Saayidoon sababa roozaan kororosii dhudde egaa shumarraa haa dhageenyu waan isheen odeessaa jirtu. Iddoo gamoo keessatti hirmaan jettu iddoo inni itti hirmaan akkasii amma silaatu sababbiin isa iddoo fuyyuu sababbiin isa iddoo hojjeessu deebi'u waan beezan itti hirmuu diddeefi sigalee waan roozan itti hirmuu diddeefi amartiin mikaa'eef diddeefi osoo yoo sababbii kana taate inni du'uumannaa ani itti hirmeet lubbuu isaa fayyisuu lubbuu isaa baraaruu qaba itti dhufteetu mallee yaaltu yaalii gootu anaa ittiin du'in an sitti hirma sumayyaa waan barbaaddaa taatu jettee ana ittiin du'in beesan du'aara galgala kana bira gootu akkamitti jiru asirraa hafaree qabii guuteetu ayya ugumaan hin jaallatti fakkaata roozallee maaliif jettanii sumayyaa sodaatte natti fakkaata. Jaalala dhugaa hin qabdiif Saayidoof dhugaa dubbachuuf garuu immoo ani isheen sodaatte sumayyaa sodaatte miskiinitti waa tokko qabdu garaa keessa abadayyeessa Saayidoon du'ee ani biraan hafu jettee nama kinini mana keessa jiru takkuma gizee tokko liqimse innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun nama gaddisiisa. Ay Rooza ay miskiinitti ati duutee akkamiin si biraa hafa jette namni kana yaadu jira. Saayidoon immoo uftee maan ilaaliin du'uu keerrallee lubbuu koo uftee ilaaltee ittuma heerumuu fooyyanii du'uu lollee maan jedhiin jedhamu. Yoo ati Saayid du'uu dura taanillee hedduu ayyattee kan taateeti. Yoo akkasii kan taate ani fayyaati jecha wattee beektaa yoo natti hirmte. Shottakkoodha kukuttachuudhaaf bukkee abadii qaba garuu ammoo ija kamiin wal jedhiis ilaala ija kamiin diimaa jedhee adda baafachuun bar dirqamaa jira namni jallisee waan gochuudha ammallee immoo waan barakiinaa dhugee ati akkamitti wanti jettati dhuguu kiyyaaf beezan yoo ati kuttee isiin natti hirmte jechuudha. Kanaafuu silaata akkas gochuu qabdu. Hordoota daawwatuutu kenna. Roozaan badee guddaa bal'istee wanti isin akkas taateef sababbiinis maali yoo jettu taate isinis namoota viidiyoon argee yoo jiraatan gaaf turaan ibsii wal fuudhee gaaf dubbannee uummatatti beeksisan achiin booda sumayyaan dhufteet namoota viidiyoo ilaalee yoo jiraatan taate namni yaaddisanii galii yoo jiraatan taate sumayyaan dhufteet Roozaan wal arganii wajjin nyaannee dhuganii ati obboleettii xiyyaa akka obboleettii yaasilaala ati hiriyyaa xiyyaa mana keenya guyyaa meeqa dhuftee wajjin nyaanne wajjin dhugni yeroo haflaan adda addaa jiru kennaa walii kennine ati nama akkasiiti an nama akkanaati anifati waliif akkanaa jettee boochistee jaraa yakkitee booshistee ay miskiina oguma Roozaa harkaa nyaadhee dhugeera jettee yaada qayyaratte malee Saayidoo jaalala isaa hin qabdi.
fe'allee qabditti heerumuuf. Isheen ammaan isiin sodaatte Sumayyaa waan jecha sana jetteef miskiina wallaahi miskiinitti Rooza. Of bira gaafsan shawwaddee hiriste Roozalleen immoo Sumayyaa si jaalatti sitti deebi'uu barbaaddi. Kanaafuu akkamitti obboleettii xiyya irratti heeruma waan si jaalatuuf akkana taate malee osoo si jibbitee ni naaftu. Viidiyoolee dalaydee akkasitti Sumayyaan Roozaan miskiina isiin obboleettii isiin cakkatti waan akkanaan irratti mootu. Egaa akkasiin egaan isheen Roosaatiin fuutee luka jala dhootee Sumayyaan argitanii jecha isheen jettee gan harkaa nyaattee harkaa uddee waliin nyaannee waliin dhumne gizee da'umsaas gizee waa hazuun waan wayii digisii wayii jirus waliin adeemne kennaa waliin kenninee akka obboleettii kootis ilaalee akkuma jedha Saayidoorraa dhageessanii jirtu jedhee yaada. Mucaan gizee akkasittuu bocha nama waa yaada miti gara laafina qabdi akka ishee kana garaatti dhukkuba baattee deemtu. Miskiinittiin isheen sitti deebi'uu fi'a jetteeti kan isheen jala miila milisfachuu barbaadde Roozaan jechuudha. Maalumaafuu lafa lamaan keessanii baga haftanii baga rabbiin si hambisee maaliif Saayidoon akkuma Sumayyaan jettee miti barakiina hin dhugu Saayidoon. Bara dubartiif jedhe barakiina biti bishaan burcuqqoo tokko dhugee wette du'a maraxatu malee dhuguu jette. Saayidoon immoo akka dhugee maatti bartee Roozaan du'aa jira barakiina dhugee sababa keetti naan jette jennaan anis immoo akkamiin biraa hafa jedheeni galee akkas godhee kan isheen jechaa jirtu miskiinittiin kanarramaa na bira buftee immoo waliin ilaaliin dhugaaf soba samaan ilaaliin wanni jedhu ija maaliitiin an dhufaree du'aa jira jettenna waanuma duute ansee jechaa jirti gaa. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Booddee isheetti hiriyaa caalsisattee namni akka isheetti gadi fageesse yaadeen jiru. Garuu isheen diraamaatti hojjetti Sumayyaa malee dhugaatii miti. Kun immoo miskiina garaa keessa waan jiru keenya waa qabachuu garaatti hin beekanii dhugaaf du'u dhugaaf bulu. Kun immoo dhukkuba baattee wanta walii gadi naannatuuf dhukkuba caalu yoomiyyuu ishee keessaa hin baane. Haniin danda'amne sammuu ishee keessa kan jiru dhukkuba yeroo hunda akkatti siltii isheen hojjettee nama gaggeessitu siltii isheen hojjettee nama waamtu akkuma argitaniidha. Bilbila isheetiin nama waamtu bilbila namaatiin eddee argette nama waamte hani isheen namantinii gootu jechuudha. Kuni dhukkubadha malee hinaaffaa miti dhugaa rabbi baay'ee tokko nama gaddisiisa waan isheen hojjechaa jirtu jechuudha. Isheen kun immoo miskiina rabbiiti waan duriitti kaastee fi itti fakkaate. Isheen silaa dhiisuufidhaan isheen diddee jechuudha. Kanaafuu isheen kunillee du'aa jira wanta jetteef sababa isaatii kan isheen jettu baga fayyitanii hundumaafiyyuu rabbi waliif sinaa godhu waliif hawwalii taa'a yoomiyyuu siniin jenna. Gara biraammoo egaa biyyeen yoo waan fidu asuma asii walitti laggatee isinii fidan sila yeroo hunda kan biyyee egaa akkuma beektanii aanaa moo ahanii jedhan aanii moo aalii jedhan maqaa isaa hin hangalu qalamatii ofirraa darbattee jirti gaarra. Footoo mana keessa jirullee gubdee footoo waliin qabanillee gadi baastee gubdee jirti. Gizee tokko nama gaddisiisa. Samoonii kana warra dubartii mana keessaa qabu haadha manaa fuudhee mana keessaa haadha ilmaa inni kaanis gana reefutti galee ulfatee jirus isa duraanis ilmoo tokko qabus lammaffaa ilmoo godhachuu raga'ee kanas jinnoota maaltu itti nam'ee ani gaaffiidha kun maalidha waliinsaa dubartiin namni gizee nagaa leexaa walii ka jennan gizee ulfa garaatti baatanii dawuu jalagaani dubartii hiikuun maaliifi gaaffiidha kun dhugaa rabbii wallaahi. Amma kunillee isheef gamee jennaan lammaffaa dhuguma hasheef harroottaa kun wal fakkaata wallaahi laazimsuu dhugaa rabbiitiin harroottaaf kan ishee wal fakkaata. Amma intallee ruuttaarraa fudhatte kunoo liqimsuu fi abrashii humnumaan ruuttaarraa fudhatte jechuudha. Ruuttallee gaafa isheef gamu sarakkabdee biraa deemtee jechuudha. Kunillee gizee lama kan inni akkas ta'u gizee duraas giddii meeqa walitti araarsa. Ammallee kunoo ji'a lama ga'ee dhufe. Inni kanaan inni jechaa jiru namoota dooraala jalatti ittiin godhanii
wallahi barreessama doraala si maraachaa jira doraala tokko si godhaa jira likas kasamta jireenya kee akkamiin bultii keef kabajaan qabdu jedhanii waan isaan jechaa jiranii wallahi sin ila lafii keessan si cabsa dhugaa rabbi lafii keessan si cabsa waan namni barreessu anu wallahi akkas ta'ee doraala naaciturra maqaa rabbichaa waanuma akkasuma kana taa'ee lafa lafuu kooyya dhugaa rabbi birriin sunis baraka makuni kun ukkubadha bara ukkuba nyaachuudha birrii kana nyaachuu jechuun ukkuba mee ilaala hannamni siniin jedhu hansin jalatti koomeentiin taa'u arrabni sin jala jiru subhaanallahi alazim wallahi nama gaddisiisa እንዴት ወዴት ነገሩ baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii dubbachuufi akka kanatti footoo ofirra yaastee mana keessaa fuuldura isaatti gubdee miskiina mubeen na rakkise haati mubeen sababa isaatti haati mubeen haadhaaf kabajaa qabu haatiitti aartee jirti jechuudha. Mubeen illee kana keessaa ba'uuf kadhatee dadhabee jechuudha. Jireenya keessatti deebi'a akka duriitti deebi'a ansiin jidduutiin ba'a jedhee kadhatee dadhabee har'a kunoo waamtee mubeetiin isa waami jettee wanni waamu qalabatii ishee fuuteetti darbattee kuni na hankeeti malee hankoo mitimaatti godhaan rakkadheen jiru ani jedhu jechuudha. Nama ilmoo qabu ilmoo lammaffaa garaatti baattee fi jirti. Akkamii kuni maa inni walimti isaayyuu wallahi nama gaddisiisa. Yoo dhugumaan doraalaaf jettanii bultii keessan likas kasamtanii akka kana abbuma argite laxxaftanii jireenya keessan baxabbatuute wallahi yoo amma fe'ee nyaattan rabbiin barakaa keessa sinii hin kaabu wallahi rabbiin barakaa keessa sinii hin kaabu akkamiin bultii keessan jeexxanii namni sinitti kolfee wajjechan taane jecha badaa sinii barreesse maa yoo kanarraa sinitti hafe doraalli baay'ee likiskisii wallahi. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisaa kan namni jechaa jiru kanneen namni jala deemee isaan jala barreessu wallahi uy ana arraba malee na busha ani san arge kanaanumaa kana jechuudha sammuu na tuqeenumaa kana iyyuu jechuudha isaan mitiiti keessuma yaa rabbi wallahi laazim uummanni ani beeka kanaafuu amma deebi'uu jetteetti kanaa booda waan qabduu kee marraati. Fixadhuutii amma kana booda seeraatiin ofirraa buusee otoo hin da'iin duratti jechaa jirti jechuudha. Isheenillee akkasiin jireenya isaanii diigaa jiru. Kunoo birrii jedhee dhiirri dubartii irratti fiffidaa. Ji'a lama gahee yoo duraan niqannastuu dubartii haqee fidee mana gashaa bultiisaaf kabajaa hin qabu. Ijoollee isaaniisaaf kabajaa hin qabu. Mee dhiira akkasii maal jettu dhugaa rabbi. Waan nama kofashiisu yoo hojjetan iyyuu isaaniif daawwatamaa jira. Birrii nyaatanii yoo mi'eeffatanii ittuu nama maraachaa jechuudha bara. Amma sammuun isaanii arrabarra miti. Sammuun isaanii birriirra malee arrabarra miti. Dhugaa rabbii takka birrii nyaatanii mi'eeffatan mitiire yoo waan hin taane hojjetanii sana namni daawwataa birriin sana gadi bu'aa jechuudha. Amma isaan duuniyaarra malee jecha lafee isaanii cabsan sana ilaallisan. Jecha badaan taane sana barreessamu sanallee argaa jiranii jechuudha. Maal ilaalaa jirure birritti bichaa argamu malee homaa miti arrabni homaa tokko miti isaaniif jechuudha. Kuni baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akka kanaan egaa har'a ofirraa baastee furuursiteetti egaa akka nikaatii qalabatiin kuni baay'ee nama gaddisiisa. Mubeen kadhatee dadhabee footoo fuutee hundaa guurtee mana keessa gurguddee jechuudha. Kana booda wanta qabdu seeratti wal gaafannee addaan baana kan isheen jette otoo gada'ee mubeen lamaan isaanii kadhatu mubeetiin si'an kana na godhee sinna reebsisee mana hidhaa na gashitee si tokkas na godhee jedhee qalladaa jira. Bultii kofanii kabajaa qaba jireenya kofanii kabajaa qaba ani inni jechaa jiru. Ani waan goonee jechaa jira. Yoo waa gochuu dhiise wanni dubartii wajjiniin akkas ta'u haadha ijoollee haati ilmoo teessee yoo ilaaltu namatti tolaare namatti hin tolu. Bultii kofan kabajaa qabaa jedha. Bultii isaa fiddee kabajaa qabaate maal isa biraatiin dhibduree kun bultii isaa kabajaa yoo ta'e. Kanaafuu qalabatii natti dhaattee waan narraa fuudhuun qabu ishumatti geessiti qalabatii dhaadhu narraa fuudhadhuuti jetteetiin isheenatti darbattee. Ammallee egaa dubbiin ni macarrashaa kanaa booda jettee egaa akka aadatutti kanaa booda jettee jirti akkuma ruuttaa gaha isheenillee utuma mucaan ofiin duraan addaan bahuu fedhatti fakkaata.
jinnoonni sheexaanonni kun Itoophiyaatti gadi buute kana mee ol sinirraa haa jettu mee dhugaa rabbii ol sinirraa qabu wallaahi. Kan sirraastu kana dhugaadha kan nama jibbisiisu. Argaa mayu nama jibbisiisin ilaaluu nama jibbisiisa wanti sinirraa barata tokko hin jiru. Maal sinirraa barata namni sin daawwatu maal ilaala fakkeenyaaf. Isa kamii nama barsiistan barumsi nuti wanti sinirraa baratamullee hin jiru. Wanta namaaf illee namni kun barnoota kun maalidha kan jedhanillee hin jiru. Nama jibbisiistu as xallaachuunis ahunis dhugaa dubbachuuf ለቤታችሁ ለሚስታችሁ ለቤተሰባችሁ ክብር የሌለ ወንዶች አላህ ይግላችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አላህ ይወስዳችሁ ከምድር ላይ አሽቀባጭ ሁላ። አይዞህ ከሙቤ እንግዲህ ምን ይደረጋል፣ እንደዚህ ናት።